السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرا جبتكم عن جوة دعوتك يا سنين جتة هرداس فيديو برات السنين فيت جرا فيديو هرداس سنين في أكو مثلا أرجع جبتن تيانسي كامبونيني وروتنا قرتي أمتى إيراداف أصول هدالين أصول الله نرجعتني سيلينك أما كيساني أبنا هدانا قرتي المور أبدني جنة إيراف أصول المنرجعتين جراتا ترتنيف harda waan addaa oduu gammachiisa sanii qabadee dhufeetiin jira warrootana agartee ilmaan maaliif dhaluu dhabne maaliif rabbinaa kennuu dhabee jettanii yaada sanitti hujjiru rabbi san dhowwatee osoo hin taane yeroo takka seeliin qaama keenya agartee manca'inni inni manca'u humna agartee dhabuurraa kan ka'e gara ilmoo jijjiiramuu taruun dhaba baachuun malaa jechaadha. Kanafu akka agartee seeliin keenya oof seeliin keenya agartee akka inni hatattamitti agartee humna godhatee jijjiirama argatee seeliin qaama keenya ilmoo oomishuuf yookaan agartee firii gahaa isarraa eegamu oomishuuf kaampuniin Tiyanseen kaampuniin qoricha kana sanii qopheesseetiin jira jechaadha. Qorichi kun qoricha akkaan gaarii akkaan dansaati. Warroottan agartee amata dheeraadhaa fi ilmoo dhaluu dadhabdanii gaafin keessan agartee isinii deebi'uu dadhabee inshaallah bi'iznillaahi alkaliim rabbii walitti agartee waan kana fayyadamtee akka inshaallah yeroo dhiyoo keessatti ilmoo argattan abdii rabbiirraa qabna bi'iznillaahi alkaliim isiniin jechuu barbaada. Kootati bitadhaa sanin jechuu barbaada. Ziinkii fi isallee walii fudhachuu hin dandeessanii akkasuma kaalsheemii fi isallee walii fudhachuu hin dandeessanii waan baay'ee takka agartee qaama keessan keessa jijjiirama irratti arguu dandeessanii jechaadha. Yeroo baay'ee namni maaliif hin dhallee jedhee kasi gaafatu dhalli ka jirtu harka rabbiiti malee harka namaatii miti. Garuu ammootiin iyyuu abbaan of dadaaluudhaan abbaan of gargaaruudhaan abbaan of bira dhaabachuudhaan waan barbaade hunda gochuu hin danda'a sanin jechuu barbaada jechaadha. Dawaan kun dawaa akkaan gaariiti akkaan agartee si gargaaru obboleettiitii obboleessa kiyya bitadhuutii yeroo kan keetiin itti fayyadamiti if dhaqqabii osoo umriin kan keessirraa hin deemne sin jechuu barbaada. Akkasii nagahan naaturaa yeroo gaarii na wajji qabaadha galatooma. Akkasuma warri na wajji dalaguu barbaadanillee gama keessatti na dubbisu